Ashama daawwattoota Oromaan akkam jirtu oduu gammachiisaa takkasiniif qabadee dhufeetin jira amma booda mana keessan teessanii gatii baay'ee gadi bu'aa ta'een haala hin eegamneen jechuudha meeshaa barbaadan mana keessanitti xalabatuu yookaan ajajattanii fidatuu ni dandeessu jechuudha baasii tokkollee osoo taaksii qabatanii baaftanii karaa dheeraa hin deemin mana keessan teessanii osoo mana keessanii hin soso'in waan barbaadan jechuudha meeshaalee isin barbaachisu kamiyyuu ajajatuu ni dandeessan daawwattoota kiyya kabajamoo appilikeeshina ajaa'ibaatiin wal isin barsiisa namoonni waan feetan barbaadan meeshaa ispoortiillee yoo barbaadan akkasumallee kaameerotaa fi meeshaalee faaya yookaan bareedinaaf isiniif oolaniif akkasumallee meeshaalee elektirooniksii kamiyyuu kanneen akka samma'aa fi aayifoonii akkasumallee kompiitaraa fi wantoota barbaadan jechuudha waan as keessaa dhabdan hin qabdan waayifaa kaameeraa yoo barbaadan waanuma barbaadan gatii salphaa baay'ee gadi bu'aa ta'een meeshaalee istiidiyoo kamiitu jechuudha salphumatti jechuudha argatuu ni dandeessu daawwattoota kiyya kabajamoo akkamitti kan jedhu bal'inaan waliin ilaalla akkamitti argatuu dandeenya fi weebsaayitii kana yookaan aappii kana eessaa argatuu dandeenya kan jedhuu fi akkamitti akka itti xalabattan yookaan ajajattan hundaayyuu jechuudha isteeppii nama isinitti argisiisu fayyadamtanii jechuudha salphaatti jechuudha argatuu ni dandeessu ani isinirraa eegamu barnoota kanaan wal fakkaatu dabalataan argatuuf chaanaala Oromaaniif namoonni har'aata subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha daawwattoota kiyya maamiltoota keenya kabajamoo jalqaba irratti aappii tokko isin barbaachisa aappii kana pilaastoorii keessa seeneetiin gadi buusee isin argisiisa namoonni pilaastooriin keessan isiniif hin dalanne eessa aappii kana akka argattan viidiyoo gara dhumarratti kan isinitti argisiisu ta'a jechuudha daawwattoota kiyya kan pilaastooriin keessan isiniif hin dalanne jechuudha aappiin isa kana jechuudha daawwattoota kiyya Timo Shopping ka jedhu kana jechuudha aappii kana gadi buufattu ani gadi buusee waan qabu jechuudha amma akkanaan haaromsu na gaafata jechuudha ani haaromsu keessa seeneetuman isin argisiisa jechuudha daawwattoota kiyya gadi buufadhee waan qabuuf aappii kana orjinaala isaa eessaa akka argattallee gara viidiyoo gara dhumarratti isinitti himaa jechuudha ani gadi buufadhee waan qabuuf aappiin isa kana yeroo tokko ofirratti cuqaaseen keessa seenaa jechuudha aappii yeroo jalqabaatiif yeroo seentan haala kanaan isin dhufa accept all bakka jedhu kana cuqaastanii jechuudha seera poolisii kana ni qeebaltanii jechuudha accept gootanii jechuudha sana booda haala kanaan isiniif banamaa jechuudha daawwattoota kiyya amma meeshaalee keessa jiru kan isin argisiisaa jira malee aappiin kun hin banamne jechuudha ajajatu hin dandeessanii jechuudha so isa kana akkamitti ajajatu akka itti dandeenyu akkamitti godhachuu dandeenya ka jedhuuf immoo asirratti gadi buutanii jechuudha sign in bakka jettu tana ni argattu jechuudha akkaawuntii mataa keessanii banattu jechuudha sign in jennaanii jechuudha daawwattoota kiyya sana booda haala kanaan isinii dhufa isteepii baay'ee salphaa ta'een kireet godhuu dandeessanii jechuudha asirratti iimeela keessan jechuudha iimeela fakkeenyaaf kan itti fayyadamtan illee yoo sodaattan jechuudha iimeeluma feekii wayii kan waan biraatiin itti hin fayyadamne jechuudha asitti guutanii jechuudha iimeela kamiyyuu itti guutan jechuudha waan tokko rakkoo tokko isinirraan hin geessisu jechuudha daawwattoota kiyya kun fakkeenyaaf weebsaayitii seera qabeessa appilikeeshinii seera qabeessa biyyoota arabaa kana ardii eeshiyaa kana keessatti bakka barbaadan kamittu biyyoota arabaa keessatti isiniif dhaqqabsiisaa jechuudha Dubaay, Suudii, Yemen akkasumallee Masri, Kuwait biyyoota arabaa waan ta'e doowula arabaa waan ta'e jechuudha Joordaan dabalatee biyyoota kamiyyuu keessatti jechuudha gatii baay'ee gadi bu'aa ta'een isiniif fida fakkeenyaaf wantoonni nu gara Saudii fa'aa keessaa onlaayinii irraa binnu jechuudha wan Timo kanarraa fidanii dhufanii jechuudha doolaara 5 doolaara 3 fidanii asitti doolaara 10 doolaara 20 isinitti gurguratu jechuudha kanaafuu keessaafu ijoolleen gara Joordaan jirtan jechuudha Joordaanii fi gara Libaanoon jirtan jechuudha gatii baay'ee gadi bu'aa ta'een isiniif fidanii jechuudha dhaabbanni isaanii dhaabbanni fakkeenyaaf aappii kanaa jechuudha warreen aappii kana hundeessanii irratti hojjetaa jiran kaampaaniin isaanii guddaan biyya Libaanoon keessatti argama waan ta'eef tole oduu isinitti dheeressu akkaawuntii asitti ni guutuu jechuudha iimeela keessan isa sirrii jechuudha kan paaswordii isallee beektan jechuudha asitti ni guutuu jechuudha nama iimeeluma tokkoon guutee isin argisiisaa jechuudha daawwattoota kiyya kunooti iimeelli kiyya irratti cuqaaseen jira nama iimeela illee itti guuteetin jira haala kanaan eega iimeela itti guutanii koontiinuu jala jirti koontiinuu jettanii yoo feetan iimeela keessanitti barreessitanii yoo barbaadan immoo bilbiluma keessan keessa ka jiru fi isaatiin haa fudhatu yoo jettan kunoo asirratti koontiinuu with Google bakka jedhu cuqaastanii iimeela keessan filattanii irratti guutattu jechuudha nama irratti guutee waan hin jiruuf koontiinuu jedhaanii jechuudha sana booda haala kanaan naaf dhufaa jechuudha asirratti koontiinuu bakka jedhu kan ammallee ni cuqaastu jechuudha sana booda haala kanaan isiniif dhufa daawwattoota kiyya asirratti gadi buutanii jechuudha sign in bakka jettu qastii tana jechuudha verification code akka isiniif ergu asirratti ni cuqaastu jechuudha yeroo tokkoo fi kunoo amma kallatti maan jechuudha verification code akka naaf erginatti himaa jira jechuudha eessarratti iimeela kanarratti jechuudha iimeela nama asirratti guute kanarratti verification code naaf ergee jira jechuudha kanaafuu amma kallatti maan eessan deema iimeela kiyya keessa deemeetiin iimeela kiyya keessa koodii kana fudhadhee dhufaa jechuudha amma iimeela kiyya keessa dhaqeetiin jira kunoo haala isin argitan kanarratti Timo jedhee
naa fidee jira jechuudha. Amma koodii kana kooppiin godhaa jechuudha. Kooppii godheetiin bakka amma inni bakka duwwaa naaf kenne san irratti dhaqee guutaa jechuudha. Kunoo asirratti peestima godha jechuudha. Quba kiyya sakandii takkaaf gadi qabee kunoo irratti guuteen jira jechuudha. Sana booda automaatikaalii gara fuulduraa na oofaa jechuudha. Sana booda asirratti okay jettuuni jechuudha. Imeelli keessan kana jedhee nu gaafata asirratti okay jennaanii jechuudha. Sana booda kallattimaan nuuf banamaa jechuudha. Daawwattoota kiyya paaswordii imeela keenyallee osoo nuun gaafatin jechuudha. Kallattimaan jechuudha nuuf banamee jira jechuudha. Amma kunoo akkaawuntii keessan banamuu fi banamuu dhabuu isaa jechuudha. Cheek godhuuf asirratti yuu bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Sana booda kunoo gubbaa kanarratti maqaan imeela keessanii isiniif bahaa jechuudha. Profaayila keessan waliin jechuudha. Amma akkaawuntii seera qabeessa godhanne jechuudha. Waan barbaanne amma jechuudha daawwattoota kiyya as keessaan xalabannaa jechuudha yookaan ajajanna jechuudha. Kunoo asirratti wantoota akka jawwaalallee yoo barbaadan kompiitara akkasumallee koffiyyaa mataallee gatii baay'ee salphaa ta'een jechuudha daawwattoota kiyya. Amma fakkeenyaaf suppermaarkeeta yoo dhanne jechuudha daawwattoota kiyya sa'aatii tana jechuudha doolaara meeqaan binna jechuudha dhugaa dubbatuuf yoo suppermaarkeeta dhanne jechuudha. Amma asirratti doolaara meeqa bichaan binna jechuudha doolaara 9 qofaan bitatuu dandeenya jechuudha. Mee wantoota kanaan wal fakkaatan jechuudha baay'eetu jira daawwattoota kiyya. Amma siree kana wantoota akka siree kanallee waan dubartoonni mataan tolfatanii fi dibattoota garagaraa jechuudha. Waan dibattan akkasumallee meeshaalee elektirooniksii wantoota akka konkolaataaf tolanii waayifaa manaatii fi kaameroota adda addaa dabalatee jechuudha. Wanti akkeessa hin jirre tokkollee hin jiru jechuudha. Uffata faashina barbaadan jechuudha. Akkasumallee uffata ispoortiillee yoo barbaadan kunoo gubbaa kanarra cuqaastaniituma jechuudha. Keessa deemtanii barbaaddu jechuudha. Kunoo kophee isin barbaadan yookaan caammaa isin barbaadan kamiyyuu jechuudha. Uffata ispoortii kamiyyuu akkeessa argattu jechuudha. Asirratti ispoortii ka jedhu gubbaa kanarratti jechuudha. Filannoo asirratti isiniif kaa'ee jira hundumaa jechuudha. Asirraa waan barbaadan akkanatti cuqaastanii kan barbaadan as keessaa xalabatuu ni dandeessa. Mee fakkeenyaaf an tokko man xalabee isin argisiisa yookaan ajajee isin argisiisaa jechuudha. Irrallee kaansel godhuu ni danda'a waan ta'eef jechuudha rakkoo hin qabu. As keessa waan barbaadan jechuudha daawwattoota kiyya kunoo konkolaataa barbaadan waan numti dhabame hin jiru kaameeraa kwaalitii olaanaan teessoo barbaadanillee kunoo as keessa bilbila barbaadan as keessa argattan. Namoonni amma fakkeenyaaf biyyoota akka Saudi Arabiyaa fi Dubaay fa'aa keessatti onlaayina dalaguu jechuudha. Ijoollee Oromoo onlaayina ijoollee Oromoo yookaan ijoollee Habashoota kan Itoophiyaa uummataan jechuudha. Namoota onlaayin dalaganii argitu jechuudha. Isaan kun hundinuu dhaabbanni kan bakki isaan irraa fidan maddi jechuudha. Kaampaanii kana jechuudha. Kaampaaniin kun baay'ee kaampaanii guddaadha. Gara Googilaatiinis beekama akkasumallee gara Yuutuubiitiin gara Feesbuukaatiin garuma kamiinuu jechuudha beekamaadha jechuudha. Seera qabeessa jechuudha biyyoota kamiiyyuu keessatti jechuudha. Kanaafuu hojjettoonni isarra dalaganillee dhugaa baay'ee jechuudha. Meeshaa yeroo xalabatan jechuudha yookaan ajajattan daqiiqaa takkatti amantummaan jechuudha. Akkuma isinitti dhiyaatanii yoo jabaate guyyaa 3 isinirraa tura kallattiin isiniif fidanii jechuudha. Mee namaaf daawwattoota kiyya kaameeruma kanaan ajajaa jechuudha. Mee amma kaameeruma kana ajajee isinitti argisiisaa jechuudha. Asirratti jala kanaan jechuudha kaameeraan kun maal akka ta'e maalirraa akka hojjetamee fi maal tokko keessa jiru hundumaa jechuudha. Dandeettii isaa hundaa as jalatti isiniif kaamee jira. As jalaan jechuudha ilaaluu dandeessa. Meeshaa kaanillee haaluma kanaan ajajattu jechuudha. Waan barbaadan hundaa irratti cuqaastanii eega fixanii jechuudha. Kan barbaadan irratti cuqaastanii isini sanbooda asirratti gadi buutanii jechuudha. Aad bakka jedhu tana ni cuqaastanii jechuudha. Yeroo aad bakka jedhu isin cuqaastan kallattiin eessa deeme argitanii akkeessa deemaa jechuudha. Fresh shopping bakka jedhu kana keessa deemaa jechuudha. Yoo wantoo fakkeenyaaf kaameeruma gosa kanaatti dabalatuu barbaadan lama ajajatu barbaadan jettaniin mallattoo ida'uu tana cuqaastanii lama isiniif godhanii jechuudha. Akkasumallee yoo irraa hir'isuu barbaadan lakkoofsa hir'isuu kana cuqaastanii irraa hir'isuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Eega haala kanaan as keessatti xumurtanii waan barbaadan irratti cuqaastanii xumuratanii as isin fidee gootu kaartii bakka jedhu kana ni argattu jechuudha. Kallattiimaan jechuudha gara goolabamuutti yookaan saksak isiniif tahaa jechuudha. Kallattiimaan jechuudha isiniif milkaa jechuudha ergaan keessanii. Haala kanaan eega xumurtanii asirratti gadi buutanii gootu kaartii bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha daawwattoota kiyya. Amma inni kun haala isin argitan kanaan jechuudha haala ajaa'ibaa ta'e nuuf milkaa'ee jira jechuudha. Amma ordarii nuuf tahee jira jechuudha ergaan keenya. Kanaafuu kana boodan jechuudha ufumaan isiniif dawwalanii jechuudha imeela keessan irratti isin dubbisu akkasumallee lakkoofsa bilbilaa keessan irratti jechuudha kallattiimaan jechuudha isiniif bilbilu jechuudha gara imeelatiin isin qunnamanii jechuudha daawwattoota kiyya akka isin lakkoofsa ergitan isin gaafatanii kallattiimaan waasaap irratti isiniif isin dubbisu akkasumallee lakkoofsa teelee isaaniitiin jechuudha kallattiin dawwalanii waan ajajatte kana si gaafatu jechuudha daawwattoota kiyya. Haala kanaan jechuudha ajajatuu dandeessanii jechuudha sarpumatti nama ajajatu waan nan barbaadiniif jechuudha irraa deebisaa jechuudha. Yoo fakkeenyaaf waan ajajatan kana irraa balleessuu barbaadan yookaan
ufirraa dhiisuu barbaadan guyyaa lama sadi fadhi teessanii isiniif fiduu baatan jechuudha asirratti kun keessa seentaniituma remove all bakka jedhu kana cuqaastaniituma remove gootuu jechuudha sana booda maaliif akka remove gootan isinilleen isin gaafata isin san yoo barbaadanne dhiistanii yoo barbaadanitti himtan rakkoo tokko hin qabu jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan jechuudha salphumatti wantoota isin barbaachisu kamiyyuu dhugaa dubbatuuf akka dhugaa dubbatuuf kaampaaniin kun baay'ee kaampaanii ajaa'ibaati jechuudha kan akka ajaa'ibatti jechuudha hatattamaan ispiidii addaatiin waan isin barbaadan isiniif fiduu danda'a jechuudha wanti akka keessaa dhabame hin jiru dibattoota barbaadan akka keessaa argatuu dandeessa zayitii adda addaa waanuma akka keessaa dhabde tokkollee hin qabamu jechuudha aappiin kun kanaaf itti fayyadamaan isiniin jedha daawwattoota kiyyaa fakkeenyaaf namoonni pilaastooriin keessan isiniif hin dalanne daawwattoota kiyyeessaa akka argattan aappii kana isiniin argisiisaa jechuudha namoonni pilaastooriin keessan isiniif hin dalanne jechuudha aappii kana originala isa telegrama kiyyarran isiniif ka telegrama kiyyarra da qabu fada telegrama kiyyar gato channel oroman jala ega sentani asirratti oroman bakka jettu tana yoo kaa'u join godha bakka jettu tana irratti kilik gootu jechuudha daawwattoota kiyya sana booda haala kanaan isin dhufa bakka telegram jedhu kana irratti cuqaastanii jechuudha mallattoo telegram irratti eega cuqaastanii kallatti man telegrama keenya keessa isin geessaa jechuudha daawwattoota kiyya kanaafu isin asirratti yoo barbaadan makuma kiyya kana irratti gadi cuqaastanii jechuudha sana booda haala kanaan isin dhufa asirratti faayil bakka jedhu kana irratti cuqaastanii jechuudha gadi buufatuu ni dandeessanii jechuudha kun asirratti ni jira jechuudha APK bakka jedhu kana cuqaastanii tuma aappii gadi buufatanii install godhatu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha ammallee namoonni fakkeenyaaf gara telegram irraa aappoota adda addaa buufatan jechuudha barnoota yeroo dheeraa barsiisee bira darbe jechuudha daawwattoota kiyya na gaafatan jechuudha irra deebitan jechuudha fakkeenyaaf guyyaa guyyaan viidiyoo waan gadhiifamuuf jechuudha kan fakkeenyaaf barnoota duraan darbe irra deebitanii isin gaafatan isin jala ol darbee jira jechuudha kallatti yeroo telegrama kiyya keessa dhuftan hin argattan waan ta'eef gama gadiiti kanaafuu isa argatuuf jechuudha telegram kiyya akkanumatti gadi haataatuma jechuudha keessa deemtanii argatuu dandeessu jechuudha haala kanaan aappii isin barbaachisu buufatuu ni dandeessan yookaan gubbaa kanarratti bakka maqaa kiyyaa kanarratti ni cuqaastanii sana booda haala kanaan isin dhufa asirratti gadi buutanii faayil bakka jedhu kanarra yeroo isin cuqaastan faayiloonni aappiin hangadhiise kamiyyuu jala kanaan argattu jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan argatuu dandeessan akkasumallee suuraalee adda addaa baakgiraawundi adda addaa kan buufatu barbaadanillee miidiyaa bakka jedhu kanarratti cuqaasatuma kunoo wanti hangadhiise kamiyyuu keessa jira haala kanaan asirratti deemtanii as keessa baakgiraawundi kanafa namoota baay'eetu na gaafate baakgiraawundi kanarratti ni cuqaastan fakkeenyaaf isa kana gadi buufatu yoo barbaadan jechuudha baakgiraawundi irratti yeroo isin cuqaastan waan barbaadan haaluma kanaan gadi buufatan suuraa ka ta'e jechuudha yeroo haala kanaan isin dhufee tuqaa sadeen kanarratti cuqaasati sana booda asirratti save to gallery bakka jedhu kanarratti yeroo isin cuqaastan kallattimaan bilbila keessan keessatti isiniif gadi bu'aa jechuudha haala kanaan gadi buufatu hin dagatina daawwattoota kiyya telegrama keenyallee join gootanii noordofuu hin dagatinaan isiniin jedha asirrattillee barnoota adda addaatu darbaa jira waan ta'eef egaan daawwattoota keenya barnoonni irra isiniif qabadhee dhufellee jalqabaa kaafnee kanaan gammatti waliin ilaalle kan akka isinitti toluu fi akka isin gammachiisullee abdii guutuun qaba maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha barnoonni keenya guyyaa guyyaan akka ofii isaatiin isin dhaqqabu mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatinaa yoo isin gammachiise like godh yoo barnoonni keenya yoo isin gammachiise like tuqu barnoonni keenya yoo isin gammachiise like tuqu hin dagatinaan isin jedhe hiriyoota keessaniif share godhuu hin dagatinaa barnoonni irraaf qabanne asumarratti xumurama barnoota itti aanuun amma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa